بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قم ماركات وروني فيديو قم ماركا كنا بل إننا نركجو بيتني يوتيوب رابيا كدير تكا قم ماركا جدو إردتني فيديو قوتو في فيديو دبلتاس أركجو داف سبسكرايب قداتين وردفا جنة أكاسوماس فيسبوكاس har'a hojii ilaallu akkamitti daantileedhaan onnee tolchina bifoota adda addaatiin kan jedhu hojii ilaalla. Haaluma agartan kana. Xiqqeessitanis dalaguu dandeettu, bal'istanis dalaguu dandeettu. Haaluma agartan kanaan walittis dhaabdanii dalaguu dandeettu. Amma ka hojii ilaallu haala kamiin xiqqeessinee haala kanaan dalaguu dandeenya ka jedhu hojii ilaalla. Bal'istanis haala kanaan dalaguu dandeettu. Kun ogummaa harkaati. Hundayyuu tartiibaan ka wal biraan geenyu ta'a inshaallah. Jalqaba irratti ni qopheeffattu kana. Lammaffaa irratti daantilii bifa feetan ni qopheeffattu. Ergasii booda erga qopheeffattanii haala kanaan ni qabdu. Haala nama qabe kanaan akkana ni qabna jalqaba irratti. Akkana ni goona. Ergasii booda asiin as baasna. Takka, lama, sadi, afur. Erga haala kanaan afur dhoofne booda asiin gasseenna bakka jalqabaa kanaan jechuudha. Haaluma nama seenuu jiru kanaan asiin gasseentu. Ergasii booda akkana qabnee asumaan as deebisne akkanatti haala kanaan as baasna. Ammas afur dhoofna. Takka, lama, sadi, afur. Itti marra takka, lama marree jechuudha. Ergasii booda isa deemna bakka kanaani gasseenna jechuudha. Itti marra, ammas itti marra. Asiin gadi seenna. Ergasii booda qabnee as baasna ammas asiin. Ammas akkana qabnee as baasna jechuudha. Ammas amma onnee dalaguu eegallee jirra jechuudha. Lama itti marra. Ammas asumaan gad deebina. Haaluma agartan kanaan jechuudha.
erga takka lama sadi afur erga lamatti marree afur dalannee booda kanaan alatti amma takka qofa marree afur dalanna jechuudha. Kana jechuun akkamii takka qofa akkanatti lama akkanatti ittiin deebifnu jechuudha. Takka qofa haaluma agartan kanaan. walitti asiisina erga takka sitti marree afur dhoofnee lama sitti marree afur dhoofnee booda asseessinaa wal jalaa sirritti ergasii booda lamatti marra bakka kanaaf jechuudha. Erga lamatti marree asumaan gasseenna akkuma dura dhiifama jalqaba irratti lamatti maruun alatti silsilaa tokko akkana dhoofna jechuudha. Ergasii lamatti marra ammas takka dhoofna. Erga haala kanaan dhoofnee booda amma takkumatti marra jechuudha. Ammas erga haala kanaan afur dhoofnee takka itti marree amma lama maruu deemnaa jechuudha. Walitti gadisiistuu sirritti wal qabsiiftu jechuudha. Amma lama marra gaduma seesitu wal jala akka sirritti wal qabatuuf jechuudha. Gaduma seesitu amma xumuraarra geennee jirra. Amma takka lama sadi afur dhoofnaa jechuudha. Erga afur dhoofne asiin gaddeebina akkuma dura asiin erga asiin gaddeebine finnee akkana baasnaa jechuudha. Bakka kanaan erga akkana baasnee booda akkam goona irra marsinaa jechuudha.
akka jabaatee akkanatti taa'u gochuudhaaf feeni qulfii miftaa manaas itti godhachuu dandeenya, itti godhannee deemuu ni dandeenya jechuudha. Akka akkana jabaatuu fi ni marsinaa jechuudha afaan kana hunda. Akkamitti ka jedhuufi asiin gasseenne as baasnaa jechuudha. Sarara kanarra deemnee ilaa gadumaatitti asii waliin geenya, asii irra deemnee asitti waliin geenya jechuudha. Haaluma argitan kanaan. Akkamitti ka jedhuufi na hordoftu. Akkana goona. Ammas bakka kanatti seera tokko jira. Bakka kana jechuudha. Erga geessennee booda akkanatti asin baanoo akka kaawanii akkanatti qabnee as marree as baasnaa jechuudha. Bakki kun akka onnee ta'ee bareeduuf. Ergasii booda kanaan alatti seerri biraan jiru akkasuma marsinee waliin geenya jechuudha akkuma ka jalqabaatti. Kirriin kiyya hin gabaabbate waan ta'eef xumurree jirra garuu deefama. Haaluma argitan kanaan amma irraa raawwannee jirra jechuudha. Ergasii booda asiin qabnee asiin as nanna. Deefama asii miti. Asiin as nanna. Duuban as nanna jechuudha. Erga asiin nanne asiin hin gannanna. Kirrii tana kan qabnee gadi baasnaa jechuudha gara boodaa kanatti. Deefama.
Almanbaata kanan gadi baastu amma irraa xumurree jirraa jechuudha. Booda fiddanii makisii fiddanii irraa muku qofa. Haala kanaanii onnee irraa raawwannee jirraa jechuudha. Haaluma agartan kana. Haaluma agartan kanaan onnee yeroo gabaabduu keessa dalannee irraa raawwannee jirraa jechuudha. Viidiyoo dhufu keessatti haala kamiin bal'isnee akkanatti dalaguu dandeenya, akkasumas walitti hiinee akkamitti dalaguu dandeenya kan jedhu wal wajjin ilaalla. Ammaa fi irraa raawwannee jirraa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.